Yeroo baay'ee namni eebba barbaacha deema. Eebbi immoo isa keessa jira. Waaqayyo ilmaan namootaa gaafa uume eebbaa wajjin isaan uume. Kan nama dhibu utuu nama hin uumin dursayyuu waan ilmaan namootaaf barbaachisu uume. Situ iddoon eebbi kee jiru wallaaluu keetiin ittiin fayyadamii nafti. Amma Afrikaan reesoorsii baay'ee qabdi. Albuudaan badhaatuudha Afrikaan. Still now poolitikaadhaan walammachi. Albuuda isheetti baasteen fayyadamti. Warri adii bara dhufanii koloneeffatan waan guurratanii ba'aniin amma yoona biyyi isaanii dagaagee guddata. Kan keenya immoo irra rafaa, irra taa'aa, irra deemaa, du'eellaa, irra awwaalamaa garuu rakkataa. Eebbiin jiru Ameerikaa barbaacha dhaqe. Utuu beektesi keessa jira. Namni tokko naan jedha Waaqayyo asii ba'ee eebba keessa isaa jiru mul'isaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 24 kaasee hin dubbifanna. Yesuus itti fufee eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoof of kennee isa kaan tuffachuudha malee. Isinis akkasuma Waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeessan. Kanaafis ani isinittan himaa waa'ee jireenya keessanitti waan nyaattanii fi waan dhugdaniif yookis dhagna keessaniif waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Jireenyi nyaatarra dhagnis uffatarra guddaa hin caala mitiire. Simbirroota ilaalaa. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasan, hin haamanis. Gombisaattis hin galchan. Garuu abbaan keessan inni Waaqa irraa isaan hin soora. Egaa isin immoo isaan irra guddaa hin caaltu mitiire. Isin keessaa namni tokko hammam yoo yaadda'u illee bara jireenya isaatitti yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraare. Waa'ee uffataa immoo maaliif yaaddoof ture? Mee daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Isaan hin soqan, hin fo'anis. Haa ta'uyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba turellee isaan kana keessaa hamma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'a bakkeetti argamee bor ibiddatti naqamutti akkana bareechee itti uffisa ergate isinitti guddaa caalchisee hin uffisuure. Isin warra amantii hir'uuti malee. Kanaafis isin maal nyaanna yookis maal dhugna yookis maal uffanna jettanii hin yaadda'inaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii ilaala gaam lafa yaadaa ga'e. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan inni Waaqa irraa hin beeka. Duraan dursaati yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduuttidha. Yaada keessan maal keessanii? Yaada keessan ishee kana naa qabadhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Waa'ee boriifis hin yaadda'inaa. Guyyaan borii ofii isaatiif iyyuu yaaddaa ta'a dha'u. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf hin ga'a jedhee. Yeroo baay'ee namni eebba barbaacha deema. Eebbi immoo isa keessa jira. Yeroo baay'ee namoonni jireenya isaaniif basic necessities kan jedhaman barbaachaa fi walii gadi jooru. Garuu eebbi bakka isaan dhaqan hin jiru. Isaanuma keessa jira. Waaqayyo ilmaan namootaa gaafa uume eebbaa wajjin isaan uume. Kan nama dhibu utuu nama hin uumin dursayyuu waan ilmaan namootaaf barbaachisu uume. Fakkeenyaaf namni guyyaa ja'affaatti uumame. Biqilaa namni nyaatu garuu nama hin dursa. Namni gaafa guyyaa ja'affaa uumame bineelda namni qalee nyaatu garuu namoota dursanii uumaman. Biqilaan ija naqatan bineeldonni qalanii foon isaanii nyaatan nu dursu. Dursee qopheesse Waaqayyo. Utuu nama hin fidiin dursee waa qopheesseef. Namni 9 torban kana keessa dursee waa sii qophaa'e. Mee dursee naa qopheessaa jedhime. Waan baay'ee nama dhibu Waaqayyo dursee sii qopheessa waan hundumaa. Situ iddoon eebbi kee jiru wallaaluu keetiin ittiin fayyadamii nafti. Amma Afrikaan reesoorsii baay'ee qabdi. Maaddinii baay'ee qabdi. Albuudaan badhaatuudha Afrikaan. Still now poolitikaadhaan walammachi. Albuuda isheetti baasteen fayyadamne Afrikaanonni. Warri adii
bara dhufanii koloneeffatan waan guurratanii ba'aniin amma yoona biyyi isaanii dagaagee guddate. Kan keenya immoo irra rafaa, irra taa'aa, irra deemaa, du'eellaa, irra awwaalamaa garuu rakkataan. Eebbiin jiru Ameerikaa barbaacha dhaqa. Utuu beektee si keessa jira. Namni tokko naan jedha Waaqayyo asii ba'ee eebba keessa isaa jiru mul'isaadha. Akka eebbi si keessa jiru hin amantaa? Harka kee lachuu ol kaas. Eebba Waaqayyo ganama utuutti hin dhalatiin kisir keessa kaa'e. Ammaa kaasee ba'ee addunyaatti haa mul'atu. Ba'ee addunyaa kanatti haa mul'atu. Waaqayyo waan hundumaa nu keessa kaa'e. Nu keessa jira. Fakkeenyaaf horaa, baay'adhaa, lafa guutaa, harka keessa galfadhaa, mootummaa sirratti qabaadhaa. 5 blessing of God. Eebboota 5 Waaqayyo ittiin ilmaan namootaa uumama keessatti eebbiseen isinitti hima. Ilaala. Erga jalqabatti Waaqayyo ifni haa ta'u jedhee ifni isin ta'e. Kun guyyaa jalqabaateen. Ittaansee akkasuma biqiloota uume. Munyuuqaa lafarraa uume. Bineensa caakaa keessaa uume. Ibsoota bantii Waaqaa keessaa uume. Ifaaf dukkana gargar baasaniif. Guyyaa ja'affaa irratti macarrashaa irratti nama uume. Hojii uumuu isaatii erga raawwate booda kottaa nama akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti hin uumne dhee trinity of God. Qaama sadan Waaqayyo tokkicha qaama sadii hin jiraata. Isaantu nama akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti hin uumne hin jenne keeziin ni uumameef. Keezii Waaqayyo nama uumuu barbaadeef immoo inni guddaan isaanidha. Mootummaa qabaataniifidha. Maal irratti? Wanta uumame irratti. Qabeenya Waaqayyo uume sana irratti gavarnerii akka isaan ta'aniif, bulchiisas akka isaan argataniif Waaqayyo isaan kaase. Amma laala bara kana keessa bineensa nu sodaachuu qaba. Nuti garuu bineensa sodaanna. Maaltu kana fide? Cubbuudha. Wanti baay'een kan inni dhokate wallaalummaa keenyaaf cubbuun. Nama 91 naan jira Waaqayyo. Golgaa wallaalummaa irra tarsaaseen eebba ganamaatti deebisanaa jira. Eebbatti baata dhiiga Yesuusiin. Eebbatti si baasa Waaqayyo yee. Nama cina kee jiru harkaan qabiiti. Waaqayyo eebba si dhaalchisuu qabaa hidhiin. Amma gaalala 5 blessing of ammistu barakatoch. Eebba 5 horaa. Tokkoffaa irratti maalidha? Horaa. Horuu jechuun baay'achuun. Wal horuu. Sanyiinsaa, qacceensaa hin dhufa jechuudha itti fufa. Continuous ta'e akka jiraatuuf. Genocidein akka hin geggeeffamnetti, generational gapin akka hin uumamnetti maal jedhe Waaqayyo? Horaa jedhe. Qacceesaa eeggatee hundumtu wal horu. Hundinuu wal horaa jedhee lafa kaa'e. Ergasii hoo wanti wal horu immoo baay'ata. Ittaansee maal jedhe? Baay'adhaa jedhe. Silayyuu wanti wal horu baay'achuun isaa nafu. Ittaansee hoo baay'adhaa erga jedhe lafa guutaa jedhe. Wanti baay'ate immoo lafa guutuun isaa nafu. 2018 eebbi kee akkaawuntii kee irra guuta. Maqaa Yesuusiin si eebbiseen darba. Hin hortaa, hin baay'atta siin jedha Waaqayyo. Ilaala gam horaa jedhe mini. Ergasii hoo wanti wal horu baay'achuun isaa nafu. Wanti wal horuu dhiisee hin baay'atu. Amma durii namoonni biyya lafaa kuni maayindii mataa isaaniin family planning kan jedhu tokko fidan. Family planning. Karoora maatii. Namni tokko ijoollee tokko lama yoo godhatan ishee sirnaan guddistan isin gaa'edhanii. Keessumaa western countries keessatti kuni hin dagaage. Arra garuu jarreen akkan lammiin isaanii wal horanii hin baay'anneef daangaa kaanii maayindii namaatti taphatanii barsiisan jirre nama barsiisan. Wangeela mormuuf itti dhaab. Wangeelli horaa baay'adhaa lafa guutaa jedha. Saayinsiin immoo maal jedhee dhufeeti namoonni immoo maayindii namaatiin ijoollee tokko lama godhannaan si ga'a. Biyya kaanitti koo adabamaa turan namoonni ijoollee lama ol godhatan. Amma garuu inni teessanii ilaaltan kanneen akka Jaappaan keessatti, kanneen akka South Korea keessatti loltoonni isaanii irra ta'e, dargaggeessi irra ta'e, jaarsoliin lafa guutanii, ijoolleen dhibdee duraan baran maqaateef amma immoo qawweetti qabanii ijoollee godhannaan mutuutii laa nu qalteen godhannu jedhan. Maaliifi duraan balleessan zariin hin badeechuudhaaf itti fufuu dide. Qacceen itti fufuu taanaan immoo genociide geggeeffama hin bada. Amma fakkeenyaaf raayinoseerasii fa'aa beektu bineensota kanaan dura badan waliin horre diina walitti ta'anii ol fixan. Ilmaan namootaa wal horuu qabu. Ammayyuu lafti hin alamiin baay'eedha. Nutti fakkaata malee utuu akkas baate caakkaan baay'eedha. Maal ta'an namni dhaqee mana keessatti ijaarrate wal horree baay'anne. Lafti hin alamiin baay'eedha. Sammuu keenya dulloomi. Lafti hin alamiin baay'eedha. Mul'ata keenya dulloomi. Ammayyuu wangeelaan namni gara ifaatti nuuf hin baay'eedha. Nuun asii ol nyaanna, wal qalla, wal kukkunna. Dhaggeeffadhu sitti nima. Lafti hin alamiin garuu baay'eedha. Nama tokko naan jedha Waaqayyo humna Phaawulos irra ture itti dheengadhiisanaa jira. Qabattoo beektu qabattoo
nama dhufee qabattoo namatti kakaa'uun arga. Keessuma nama 17. Jarri kun naan jedha Waaqayyo asii ba'anii humna koo mul'isu naan jedha. Hidhattee baata maqaa Yesuusiin. Mudhii kee qaqqabadhuuti amantiidhaan. Hidhannoo hafuuraa hidhadheen baa hidhime. Qajeelummaa uffadheen baa hidhime. Humna Waaqayyo uffadheen baa jedhime. Amma family planning wanti fide maalidha? Yaadda'uudha. Cinqat. Hin yaadda'inaadha kun immoo iddoo nama dubbise. Family planning wanti fide namni waan nyaatu dhabinnaa laata. Iddootti mana ijaarratu godheema godoo kaatu dhabinnaa laata. Kan jedhuun diinni sobee maal godhaa? Sammuu namaa kana keessa buusee akka namni wal horeen baay'anneef daangaa kaa'i. Waaqayyo garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin yeroo biyya lafaarra ture hin yaadda'inaa jedhe. Akka nuti yaaddoomne yaaddoo malee akka nuti jiraan nu barsiisuudhaaf jedheeti simbirroota fakkeenya nu fudhate. Simbirroo mee simbirroota ilaalaa. Hin qotan, hin facaasan, hin haammatan, hin haraman, gombisaatti hin galfatan, garuu waan nyaatan hin dhabanii. Simbirroon jechuudha. Waan nyaatan amma simbirroon fuula dhiqachuun beektu. Simbirroon ollaan maal naan jedhaa sa'aatii kana ollaan kee hin jiru hin beektu. Kaanaan inuma iyyiti ettee iyyuu tikati. Ollaan maal naan jedhaan beektu isheen kaanaan geerarsuma ishee tikati. Faarfannaa ishee tikati ganama barii. Amma innaa ijoolleen keessan barii kaateen qonxottu sin maal ollaan maal naan jedha kan sa'aatii malee iyyiti ettee gixxim itti goota kan miidhaati. Simbirroon kanan beektu. Hin yaaddoomtu ollaan maal naan jedhaan beektu. Fuula dhiqachuun beektu. Kaatee mati siisaama fi gaadhattee midhaan lafatti argattee irratti lafa dhoofti. Namni sagala sii baate eebba irratti lafa dhooftu. In amantaa sin eebbisa siin jedha Waaqayyo. Eebba haaraan si eebbisa siin jedha. Harka kee lachuu raasiiti ani yaadda hodhime. Kan naaf yaadu jira hidhiin. Amma gaa erga kun ta'e maal gochuu nu barbaachisa ree? Eessa jira eebbi keenya? Eebbi keenya eessa jira? Environmentii keessa jiraattu kan uummatu sidha. Environmentii keessa jiraattu kan tottolfatu sidha. Simataa keeti. Maaliif? Waaqayyo bifa fakkeenya isaatiin nu uume. Dhaggeeffadhaa. Nun bifa fakkeenya Waaqayyo nu uumamne. Waaqayyo makiinaan hojjenne. Sibiilatti makiinaa hojjetan garuu Waaqayyo lafa keessa nuu kaa'e. Makiinaa sheeppi godhee kan hojjetate immoo nama. Waaqayyo warqee maree quba namaatti hin geenye. Warqee garuu daakuusaaf qulunquluusaaf dhuluusaa lafa keessa nuu kaa'e. Qotii baafadhuuti immoo quba keetti kaadhu, gurra keetti kaadhu, morma keetti kaadhu jedhani immoo. Siigala sheeppi kan godhatu sidha. Waaqayyo raw material isaa sii kenna. Kan sheeppi godhee hojjetatu immoo sidha. Jireenyi akkas beektaa si keessaa ka'uu qaba. Si keessaatti yaaddee karoorsitee ka'uu qabda. Ati bifaaf fakkeenya Waaqayyo nu uumamte. Si keessa jira jireenyi. Fakkeenyaaf biyya rabaa datteef jireenya jijjiiruudhaaf yoo biyya rabaa datte rakkinni biyya rabaa hin jiru jechuu miti. Achis jira. Namoonni baay'een ammaa miindaa barbaachaaf jecha jireenya fooyyeffachuuf jecha environmentii mataa isaanii waan fagootti dhaqanii ijaaran itti fakkaatu. Isa namatu ijaaree si waamaadha garba si godhachuudhaaf. Ofii tottolfatee siin immoo hojjettuu manaa si godhachuuf si waamaadha. Utuu asitti ati immoo kan kee tolchite nama dhufee mana kee keessaa hojjeta. Sii gala amma namoonni baay'een Ameerikaa warra rakkinni hin jirre itti fakkaatu. Rakkinni inni battee yaadin. Si keessaa keennaan garuu mootee jiraatta. Eewwanni jireenya mootee jiraachuu barbaaddu. Ayyaana isaas irratti dhangalaaseera. Harka kee raasiiti har'a ayyaana kana fudhadhee galaa hidhime. Dibameen galaa jedhi dubbadhu. Amanteeddaa si keessaa kee wanti si keessaa ka'u addunyaa kanaaf ifataa. Addunyaa kanaaf eebbataa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin namni tokko dhalootaaf ifataatee galta. Dhalootaaf eebbataatee galta. Dhalootaaf karaa taatee galta. Iyyi ta'eera. Amma gaa nu keessa jira. Maaliif itti fayyadamuu dadhabne ree? Riisoorsiin barbaachisu nu keessa jira. Amma namni garraamonni lafa dhaaluudha caaffati qulqullaan. Mee kottaa waan sin gaafadha. Garraamonni maal dhaalu? Maal xiyyaarri hoo jira maaliif lafa naawwin lafa qonnaa baay'ee jira daadhiin qabu. Lafa yoon akkas gadi bu'ee kaaree hektaaraan naa kennan. Makiinaaf hamaa naan kennu. Mana faamaa naan kennu ma Waaqayyo. Lafa dhaalu jedhe. Mee namni natti himtu maaliif? Eesh sittan himu. Garraamonni maal laalu? Lafa dhaalu. Sibiilli xiyyaara ta'u eessaa ba'a?
dhagaan mana ijaaru eessaa ba'a? Warqeen qubatti kaa'atamu eessaa ba'a? Sirrichaaroo ishee si eebbisuun barbaanne Waaqayyo paakeejii eebbaa sitti kennu barbaade. Nama 22 paakeejii eebbaa si ilaadeen. Tokko lama sadii afur shan si chaappeseera. Siif chaappeseera. Harka kee chaappesi ta'eera. Akkuma wanti hundinuu lafti of keessatti qabattee jirtu. Ilmoon namaa kun waan gurguddaa of keessatti qabattee jirti. Dhalli namaa kun namoota hubataa bichaatu itti fayyadamee darba biyya lafaa keessatti. Namoota hubatoo bichaa. Solomoon dubbateera. Solomoon kun itti fayyadamee darbeera. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 20:5. Akeeki garaa namaadha. Akka bishaan gadi fagootedha. Bishaan boollaa kuusa biiliyeedhaan isa gadi fagoo. Akeeki garaa namaa akka bishaan gadi fagoote nama hubataa duwwaatu isa keessaa waraabbata. Nama hubataa duwwaatu isa keessaa waraabbata. Bishaan boollaa isa gadi fagoo biirii jedhan. Argita nu keessa dhoksee waan baay'ee kaa'ee jira Waaqayyo. Hubannaa qabda taanaan waraabbatta keessa. Ela akkuma mee finyoo qabanii asii ol. Ela nama hubataatu waraaba biirii. Bishaan immoo maal taarti achi? Ol dhufaarti. Jalqaba keessa gadi buustu. Zuu keessa gadi buustu. Sibaagosa ergasii hoo? Isheen sun maal taarti? Ol dhufaarti. Ol dhufaarti. Wanta dhokate mee ganama kana ol sii fidee dha Waaqa. Akkasiga nama hubataa duwwaatu keessaa waraabbatan. Akeeki garaa nama. Yaadi namaa kun waan baay'ee of keessaa qaba. Namni hubataan keessaa waraabbata. Namoonni hubanne garuu akkasumatti utuu ittiin fayyadamiin du'u. Dibata baatee kan du'u jira. Hojii isaa utuu hin fitin. Lamisaale Elsaa'i double portion of anointment fudhate. Eewurraa Eliyaas irraa. Eliyaas kafana isaa darbatee irra buusee dachaa dibame. Elsaa'i. Eliyaas dinqiin inni macarrashaa hojjetee Yordaanosiin gargariire. Dinqii majammariyaaf Elsaa'i hojjete immoo Yordaanos irraa jalqabe. Isa illee Eliyaas guddaadha jedhamee dhumarratti hojjete inni immoo tokkoffaa godhee jalqabe. Utuma hojjetu qottoo bishaan keessaa utuu baasu. Loltooti Sooriyaa dhaqanii yeroo isa marsanitti jaamummaan rukutee mootii Israa'elitti utuu geessu dinqii gurguddaa utuu hojjetu hin du'e guyyaa tokko. Ilaala waa utuun xumuriin deeme. Waa utuun xumuriin du'e. Shiftoonni tokko deemaa jiru caakkaa keessa. Jarri tokko immoo nama du'e tokko baatanii isaan baataniiti awwaalcha geessaa jiru. Awwaaluu geessaa jiru. Isa booda shiftoonni suni jara reeffa baatanii deeman kanatti fiigaa dhufan. Jarri naateedha. Reeffa namichaa darbattee iddoo awwaalcha Elsaa'i hallayyaa qililee keessaa darbattee namicha buustee baate. Namittiin isheen reeffi akkuma dhattuun lafee Elsaa'i irra xoqqettee buute. Lafee Elsaa'i irra sabuutu akkuma kuwaasii naxxattee fiiddee galte. Isaan gatanii dhufan jaratti dursiteeti namittiin isheen duute reeffi ishee ka'ee lafeen Elsaa'i namicha kaasee lafeen Elsaa'i lubbuutti deebisee lafeen Elsaa'i namicha dammaqsee namittiin warra sila fiigee ishee gate dura buute mana geesse. Miila namee dursitee mana geessa siin jedhama. Durseen gaa jedhame. Gaafa fiiganii mana galanii namittiin zanaattee teessi isaan dura. Maanne isaa dhuftedhan hin kukkufan hundi isaanii hanoo nan kee. Gaafa qoratan lafee Elsaa'itu namicha kaase. Ol kaastaa harka kee Waaqayyo kana booda ittiin fayyadamuu jalqaba. Jedhame Waaqayyo anaan hojjechuu jalqabaayidha. Ina amantaarraa kaastee yaada kee kana keessa Waaqayyo eebba kaa'eera. Itti isinii deebi'agaa. Ila eebba Waaqayyo si keessa kaa'ee hojiitti hiikuudhaaf. Duraan dursi mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadadhu. Yaada kee wanta lafaa irratti ni dhimma. Isu boones no. Boonesidha inni sun. Wanti biiftuu gadi boonesidha. Waan naa xiyyaaqeen isa kamii mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadachuudha. Mootummaa Waaqayyoo Kiristoosidha. Qajeelummaa Waaqayyoo Kiristoosidha. Kara biraa Yesuusin argachuu jechuudha. Yesuusin argannaanati mootummaa Waaqayyoo keessa jirti. Eenyullee anaa yoo ta'e malee gara abbaa dhufu hin danda'u ayichili milaan. Hin danda'u. Amma mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa argannaan wanti biiftuu gadi boonesitii sii kennama. Ol kaasaa namni 19.
innati barbaacha dhufte boonesii ta'ee siif kennama. Arra boonesii ta'ee harka kee haa galu. Jedhame boonesii ta'ee naaf kennamedha. Mana barbaadda, makiinaa barbaadda, furmaata barbaadda, hiyyeessa gargaaruun barbaadda, ijoollee abbaa fi haadha hin qabne guddisuu barbaadda. Boonesii ta'ee siif kennama. Amma mee mana barumsaa keessatti barsiisaan questionii 10 baasee gaaffii 10 baasee boones jedhee immoo 11ffaa yoo macarrashaa irratti boones jedhee gaaffii tokko bichaa dhuma irratti kenne boonesii. Waannaa xiyyaaqee warra 10 sana dura hojjetamoo boonesii fi hiddeedhattee hojjetta. Waannaa xiyyaaqeetu hojjetama. Warra 10 sana erga hojjettee boonesii immoo hojjetta yoo yeroo qabaatte. Boonesii irratti yoo yeroo dhabdee sin quuqu sin qeequ waan tokko itti fakkaatu. Bara kana nuti garuu utuu waannaa xiyyaaqeen deebisin boonesii hojjechaa jirra. Mootummaa Waaqayyoof qajeelummaan isaa waannaa xiyyaaqeen duraan dursaa isa argadhaa boonesii immoo itti sinii dabalamaa. Biyyeessuus sa'aatii 24 gidduutti nama 24 waan dabaluun qabada waan. Ol kaasii harka kee lachuu sa'aatii 24 gidduutti namni 24 waa sirratti dabalameera. Eebbi irratti dabalameera. Ulfinni sirratti dabalameera. Baajetii sirratti dabalameera. Iyyaatinaaf dabalameera dhaame. Tokko lama torban irraa nama galata guddaa fidee dhufu jira. Nama galata guddaa qabatee jiruuf jira. Dursaati mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isa barbaadutti maayindii keessan yaada keessanii dhaa'e. Yaada kana keessa jira eebbi immoo nu keessa jira. Yeroo wanta si keessa jiru ati baastu. Isa si keessa jiru gaafa ati baastu environmentii keessa jiraattu si bareeda. Amma gaa horaa baay'edhaa lafa guutaa harka keessa galfadhaa mootummaa irratti qabaadhaa kan jedhu shananiin sinitti himan nu keessa jiraachuusaa. Wanti horuu hin baay'ata. Wanti baay'ate lafa guutaa. Wanta lafa guute immoo control gochuu qabdati. Subdue gochuu qabda. Waan subdue goote immoo govern gochuu qabda. Bulchuu qabda. Harka keessan galfanne taanaan bulchaan jirtati. Sirra kan jiru. Harka keessan galfanne taanaan ati bulchaan jirtu. Amma fakkeenyaaf mootummaan tokko lafuma lafecha harka isaa keessa jiru bichaa irratti seerri isaa hojjeta. Lafa harkaa ba'e xoorinnatiin haa ta'u maaliin haa ta'u lafa harkaa ba'e irratti akka barbaade ajajuu hin danda'u. Harkaa ba'e. Kanaan maal godhaa gala ilaala horaa jedhe. Erga horree baay'edhaa jedhe. Erga baay'enne hoo control gochuu dandeessu jedheeti harka keessa galfadhaa jedhe. Ajaa'iba ilaala. Horaa wanti wal horuun baay'ata. Baay'edhaa wanti baay'ate lafa guutaa. Erga lafa guute harka keessa galfachuu qabna. Controlling gootu taanaan subduing gootu taanaan deebi'ee si balleessa. Kanaan maal jedhe isa baay'atee lafa guute immoo harka keessa galfadhaa jedhe. Control godhaa jedhe. Erga control gootanoo mootummaa irratti argadhaa jedhe. Nu keessa jira. Nu keessa jira. Nu keessa hin jiru tu ta'eeti yeroo namoonni nurratti ka'an nu keessaa bada. Fakkeenyaaf abjuun Yoosef Israa'el keessa hin jiru obboloota isaa gidduus hin jiru. Abjuun Yoosef Yoosefuma keessa jira. Qabadhaa kana. Abjuun Yoosef biyya Israa'el keessa hin jiru obboloota isaa gidduus hin jiru. Eessa jira ree abjuun Yoosef? Yoosefima keessa jira. Israa'el keessa utuu ta'eeti biyya Israa'el keessa utuu ta'eeti abjuun Yoosef Gibsitti gurguramee ture. Biyyaa baafamee ture. Obboloota isaa gidduutti utuu ta'e obboloota isaa gidduutti ba'e orma gidduu dhaqee gale. Abbaa fi haadha isaa irraa addaan ba'e. Amma garuu abjuun Yoosef argee Yoosefuma keessa jira maqaa ta'e iddoo barbaadeetti nu gooma. Achittis asittis. Nana mana biyya dhaloota keetii baate shaggar keessatti namni mana ijaarrattu jirtu. Hin danda'ama moo hin danda'amu? Si keessa jira eebbi kee. Si keessa jira eebbi kee. Dhugaadha. Ilaalame abjuun Yoosef biyya Israa'el keessatti utuu ta'e biyya keessaa baafamee gurgurameera gurbaan. Obboloota isaa gidduutti utuu ta'e obboloota gidduutti ba'ee abbaa fi haadhi lafa hin jirre ormoota gidduu dhaqeera. Amma garuu abjuun Yoosef Yoosefuma keessa jira Gibsi dhaqee Gibsiimatti dhugoome. Ya nama biyyaa baatee as jirtu. Ya nama karaa hundumaa rakkachaa jirtu. 2018 abjuun kee nu gooma. Si eebbiseeran. Abjuun kee nu gooma jedhe. Utuu abjuun kee si keessa hin jiru ta'e yeroo namni si irratti kaan hin bade. Yeroo namni si jibban hin bade. Amma jaalalli namaa gaariidha. Garuu jaalalli namaa waan tokko si hin buusu. Namaa wajjin ol jaallachuun gaariidha. Gin ati naman jibbiin malee abjuun kee nu gooma. Ariyannaan namaa doorsiisi namaa jibbi mandara tokko waan tokko si gochuu hin danda'u. Eessa jira abjuun kee? Barteettaa kana
kana booda liqii baankiin nattu si keessaa bahima akkaawuntii kee irra guutu. Si keessa jira. Abjuu Yoosefuma keessa jira. Yoosef abjuu isaa baatee madeema. Abjuu Yoosef birrii 30 hin gurguramne. Yoosefima wajjin gurgurame. Yoosef abjuu isaa baatee madeema. Silaati isa kadhaadha kanarree fiyatanii. Biyyuma isaanii keessatti immoo biyya quufaa ta'u turani. Namichi nama abjuuti. Namni abjuu biyyaaf hin barbaachisa. Kana beektu? Namni mul'ataa biyyaaf hin barbaachisa. Biyyi nama mul'ataa ari'attu. Onaa taatiifti. Biyyi nama mul'ataa irratti qaatu. Mul'ati isheen dhugoomii nafu. Kana beektu? Yeroo baay'ee nama tokko ariitee biraa dhabdeetta taanaan mul'ata nama sana keessaa eebba hirmaachuu keessaas dhabdeetta. Alqual hin dhabdeechu. Eeshi mee ammas fakkeenya kan biraa tokko isinii fudhadha. Nu keessa jiraachuusaa Yisihaaq ilmi Abrahaam beela isa bara Abrahaam Geeraar biyya jedhamutti bu'ee malee beela kan biraatu bara Yisihaaq keessa Geeraaritti dhufe. Rakkinuma abbaan isaatti rakkate Geeraar keessatti Yisihaaqinis dhufee mudate Yisihaaqis rakkate. Akka dee Waaqayyo gara biyyaan si erguu dhaqee achi taa'i. Achi taa'i malee achi hin deemin ittiin jedhe. Yisihaaq yeroo inni Geeraarin ga'u Geeraar hongeen rukutamtee gogiinsaan rukutamtee beelli dhufee baay'ee rakkinamaa keessa jirti. Waaqayyo immoo kedhe achuma taa'edha. Barri bara hongeeti, barri bara beelaati, barri bara jiidhin jirreedha. Yisihaaq garuu waa beeka. Eebbi Waaqayyoo itti kenne isa keessa malee lafa keessa akka hin jirre beeka. Bokkaa keessa akka hin jirre beeka. Garmaachuudhaan. Bara namni harka hidhatee harka maratee taa'u keessa Yisihaaq hongeematti, beelumatti, dachee gogaatti, dachee bishaan dheebotee tatarseetti sanyii facaase. Dachaa 100 galfate. Sanyiin wal horu eenyu keessa jira? Yisihaaq keessa jira. Ol kaasta. Eebbi kee maasii kee irra hin jiru, eebbi kee akkaawuntii kee irra hin jiru, sima keessa jira. Miilana karaan beekan nan cabsitee darbite. Jedhame miilanedha. Karaan beekamneen cabseen darbaayidha. Yeroo baay'ee wanti ilmaan namootaa dogoggorsu eebbi keenya akkaawuntii keenya irra seena. Inni yaadiin kanatti zeeroo irraa si jalqabsiisa Waaqayyo. Kana beektaa? Yeroo baay'ee wanti ilmaan namootaa dogoggorsiisu mul'ati isaanii abjuun isaanii karaa firaa dhugoomu so. Firarra ija isaanii kaatu. Kaasi ija kee namarraa. Ija kee namarraa kaasi. Yisihaaq hongeen sodaanne, beelan sodaanne, gogiinsan sodaanne, bokkaan hin jiru, duumessi hin jiru, hongeedha. Hattuun qabeenya koo hin saamti maasiin namaa eebbifamaa miti jedheen sodaanne hin facaase. Eessa akka jiru beeka. Wanti sanyii biqilchu isa keessa akka jiru beeka. Kanaafidha gooftaan Yesuus Kiristoos mee biqiloota ilaalaa. Mee waa'ee biqilootaan isa inni dubbate iddoo ammaan sanitti hima. Biqiloota ilaalaa. Biqilaa ilaalaa. Isaanidha. Hin daraaruudha. Hin bareeduudha. Biqiloonni fakkeenya fudhateedha iddoo ammaatti. Hidhaa saniin dubbise. Dhaggeeffadhaa. Waa'ee uffataa immoo maaliif yaaddoof ture? Mee daraaroonni bakkee akkamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Akkamitti akka isaan biqilanii guddatan. Xaafiin sinii fudhadha kan namni hundinuu beektan. Sanyii xaafii. Ela harka koo keessaan kun inni faca'u gaa sanyii xaafiiti. Ela sanyii xaafii. Ela sanyii xaafii. Sanyii xaafii qotee bulaan naqee bo'oo baasee lafa tattaraaree lafa babbaqassee bungulluusaa bulleessee borii isaa dhaqee sanyii xaafii keessa facaasa. Ela xaafiin facaasaa ragaa. Xaafii iji ishee hin argamne harkaan qabdu, miilaan qabdu, mataan qabdu, yaadan qabdu, yaaduu hin dandeessu, sammuun qabdu. Xaafiidha. Lubbuun qabduun sochootu. Maaliif as na fiddee jetteen dubbatattu? Maaliif nagattaa gombisaa keessaa na baastee jettee hin himattu? Iddootti nama kasastu hin qabdu sanyiin xaafii. Dubbachuuf afaan hin qabdu. Ofirraa darbachuuf harkaan qabdu. Dhidhiitachuuf miilaan qabdu. Yaaduuf sammuun qabdu. Guddaadha jechuuf immoo xinnoodha. Maaltu? Sanyiin xaafii qotee bulaan naqee facaasee awwaalee kanuma keessaa immoo bungulluu amma naga ga'u keessatti ishee gatee deebi'a. Torban tokko booda gaafa ni dhaqu namni biyyoo irraa kaasee hin jiru. Namni ishee gargaaree hin jiru. Namni ishee harka qabee hin jiru. Namni miila diriirsee hin jiru. Qaxxaxxaxxaxxee ma biqiltee kaatee mul'atti. Nama tokko naan jedha Waaqayyo ofii makeetiin kaatee biqiltee mul'atta see jira. Firan qabuun jedhin, harkaan qabuun hin jedhin, of harkaan qabuun jedhin, akkaawuntiin godhuu waan hin jedhin biqiltee dachaa 100 godhatta. Sakara dalasa. Holkaasii harka keessin eebbisa.
2018 dachaa dhibbanii jasi godhachiisedha Waaqayyo. Dachaa kumaatamanii jasi godhachiisatin. Ijaan godhadha jedhame. Ndasi kuno. Eeyotu gorse sanyii xaafii sana. Eeyotu ittime. Akka isheen lubbuu qabdu eeyotu ittime. Akkamitti immoo biyyoo amma kana ga'u, biyyee amma kana ga'u ofirraa darbattee kaatee biqiltee sanyiin koo baay'atu, qaccee koo tafuufu, nan hora, nan baay'adha jettee biqiltee moo kaatee mashin. Miilla hoon qabdu eeyutu irraa darbateef, harka hoon qabdu eenyutu irraa haadheef, sammuu hoon qabdu waqtii isaa eenyutu ittime. Yaaduu hin dandeessu mana barumsaa hin danne guyyaan ishee keenyaan akkamitti biqilte. Guyyaa keeggee. Guyyaa keeggee. Biqiltee mul'ata siin jedha Waaqayyo. Biqiltee mul'ata. Jedhame biqilee mul'ataadha. Guyyaan keenyaan yaada qabaattennaan homti nusi qabuu hin danda'u. So sanyiin xaafii biqiluu akka isheen dandeessu, guddachuu akka isheen dandeessu, waqtii ishee akka ta'e namni itti himu hin jiru. Taatee mul'atti. Ishee keessa jira. Ishee ma keessa kaa'e Waaqayyo. Uumamuu biyya lafaa dur keessuma kaa'e uumu. Nu keessa akka jiru beektaa reemmati. Beektaa akkasii keessa jiru. Akkaawuntii keetti hin hirkatin, fira keetti hin hirkatin, haalatti hin hirkatin, nama hin ilaalin si keessa jira. Cabsii bayi. Yesus namoonni 11 caccabsitanii baatu. Cabsaa mee rakkina, cabsaa iyyuma, cabsaa baarsa, cabsii ofirraa, cabsii ofirraa, cabsii ofirraa, cabsii ofirraa, cabsii ofirraa. Hin danda'amu moo hin danda'amu? Biqiluun hin danda'amu moo hin danda'amu? Ija godhachuun hin danda'amu moo hin danda'amu? Nama si biraa harkaan qabiti hin danda'amaa jedhin. Namaaf kan hin danda'amne jedhin. Waaqayyoof hin danda'amaa jedhin. Si keessa jira jedhetti naa himime. Fagoon naqinii jedhin. Sammuu kee jijjiiri jedhin. Ofii kee jijjiiri jedhin. Eebbi kee si keessa akka jiru namanta. In amanta. Mee kanatti kan amantu. Faalaa biigatuuza. Miilana namatu yaa'ee gara kee dhufa. Amma mee waan tokko sin gaafadhe. Namni damma nyaachuudhaaf gaagura dhaqee mukatti fannisee gaafa damma godhateera jedhee yaadu utuu isheen idditu, utuu isheen qimmiiddu, dikee taarsee, waa tulee, fuulli isaa bobbokokee, harki isaa bobbokokee, nyanni isaa bobbokokee, jiisaa damma sanaa nyaata. Rakkatee piroosesii amma kanaan. Kanniisa gaagura isaatti waamuudhaaf urgeessee ittulee kottu yaa kanniisaa hidharraa boree itti galtee itti laa hidha dhaqee ilaala. Kanniisi dhuftee itti galtee itti laa hidha dhaqee ilaala. Itti waama itti urgeessa damma wayii waan urgaa'u keessa kaaf isa fuunfattee dhuftee itti rakkata cicciniinamee hiddamee itti rakkata waa'ee mukaan na dhiba. Mukni garuu kanniisa ofitti waamuudhaaf miila fuudhee hin deemu. Mukni achuma dhaabata. Kottaa maaloo edee mana namaarra qosee nama waamu. Kottaa ani daraareera jedhu achuma dhaabata. Birraan gaafa ga'u hin daraara. Urgaan foolii isaati achuma dhaabateeti. Kanniisa mana keessaa yaasa. Nama hojiidhaaf mana keessaa gadi baasa. Urgaan mukaa achuma dhaabatee kanniisas gadi waama namas gadi waama. Miila namee lafatti dhaabattutu nama waamuu jalqaba. Eebba barbaachan deemtu eebba si barbaacha dhufa. Paradaayaa loovaa sadiyaa ofirratti dubbadume ani eebba barbaachan deemu edhime. Eebban na barbaacha dhufa edhin. Maali beektaa magneetiin eebba harkisu tokko si keessa jira. Innis dibata Waaqayyooti. Kaime dibata kana sii kadhadha kai dhaaban. Raataachoo kaaloova. Bal'ifadhu harka kee. Kana booda hojiidhaaf gola namaan seentu. Atiyuu kaampaanii bantee nama qacaruu jalqabda. Atiyuu nama hojjechiifachuu jalqabda. Jedhaayi anumti kun iyyuu edha. Hojii guddaa baneen namoota miindeessee hojii hojjechuun jalqaba. Amanteetta? 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 Arraa kaasee magneetiin eebba harkisu tokko si keessa buleera. Innis dibata Waaqayyooti. Innis dhiiga Yesuus. Innis dhiiga Yesuus. Innis dhiiga Yesuus. Innis dhiiga Yesuus. Raasii harka kee kana lachuu. Gammadi waatu ta'a. Waatu ta'a ofirratti waan. An nama eebbaati jedhi. An eebbifamaadha jedhi ofirratti dubbadhu. Dubbadhu ofii kee irratti. Labsi ofii kee irratti. Biigatuuza. Plata vira soodiyaa. Dubbadhu ofii kee irratti. Addunyaa si barbaada. Addunyaa si barbaachuu jalqaba. Dawwalanii si waamu. Xalayyaadhaan si waamu.
Sinurgeessa siin jedha Waaqayyo. Sinurgeessa siin jedha Gooftaan. Ameerikaa irraa si waamu. Awurooppaa irraa si waamu. Gurguddoota si waama. Tarree gurguddootaan si teessisa siin jedha Waaqayyo. Ni akkas jedhame dabdaabbeedhaan na waamu jedha. Bara kootii jedha. Yeroo kootii jedha. Lafatti dhaabattee nurgeessa siin jedha Waaqayyo. Hojii hojjettu na nurgeessa siin jedha Waaqayyo. Biirooti keessa jirtu na nurgeessa jedha Waaqayyo. Amma mee wanti guddaan Abrahaamiin maal jedhe Waaqayyo? Abrahaamiin maal jedhe? Chestii kee gizuufiin godhan jenne. Chestii keen guddaa godhan jenne. Hojjaa keen dheeraa godhan jenne. Maqaa keen guddaa. Ani maqaa kee guddaa. Waaqayyo maqaa kee guddaa taasisu. Ati maqaa qabaandaa moo? Nama maqaa gaarii qabu dhaggeeffadhu nama barbaade. Amma mee namni maqaa gaarii hin qabne. Namni maqaa gaarii hin qabne tokko mana isaa taa'ee mana isaatii ba'ee dhaqee qosoqqosee rakkina isaa itti matee naalii keessi birrii manaa ittiin kennan maqaa gaarii hin qabu maqaa ta'e. Namni maqaa gaarii qabu garuu utuu siree isaa irraa hin ka'in siree masaa irra ciisee nama birrii qabu tokkotti dabalee eloo balu wanti qoonna rakkeessite makiinaa bitachuu fennaan gashimee birrii kuma digdami si geessite itti si dabalu 50 si godhu 100 si godhu itti dabaluuf maqaa gaarii qaba. Kana booda maqaa gaarii si ilaada Waaqayyo.